Hooggantoonni magaalaa Adaamaa hojiilee manneen murtii idilee fi aadaa magaalichaan hojjetaman daawwachuun deeggarsa mana murtichaa irratti mari'ataniiru. Daawwannaa kana irrattis qaamoleen olaanoo magaalaa, kutaalee magaalaa akkasumas qaamoleen hawaasa garaagaraa argamaniiru. Pirezidaantiin mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaa obbo Maammoo Tusii qulqullina murtiin wal qabatee kan nu rakkisaa jiru ragaa sobaati waan ta'eef isa kana furuuf gara dijitaalaatti deebisuuf hojjechaa jirra jedhan. Abbootiin seeraa tajaajila geejjibaa ga'aa ta'e kan hin qabne ta'uu himanii kanas magaalaan deeggarsa akka taasisuuf gaafataniiru. Ragaa sobaa barreeffama qaama garaagaraa irraa dhiyaatu kun rakkoo guddaa nutti ta'aatiin jira. Nuuf qofa otoo hin taane manni murtii amantaa akka horanne qofa otoo hin taane abbaan dhimmas deddeebii guddaadhaaf saaxilamaa jira waan ta'eef naannoo kanatti ilaalamee nuti waan kana fooyyessuuf dhimmoonni mana murtii keessa jiran odiit godhamuu yoo xiqqaate abbootii seeraa hojii hojjetan waggaatti al-lama odiit godhamanii karaa gara biraatiin ammoo abbootiin seeraas hin madaalamu. Waan hojjetan kana irratti hin madaalamu waan ta'eef wanti alaa dhufu kun garuu nu qoraa jiraachuu isaa isa ragaa sobaatiif wanti keessattuu wanti amma akka magaalaatiif gara dijitaalessuutti kaadastaratti deebisuu wantoonni kaartaadhaan wal qabatu kun waan gaariidha. Abbootiin seeraa kenna sarbiisii hin qabanii abbaa dhimma hojii deemanii baajaajiidhaan deemanii dhimma garaagaraatiin deemanii kanaaf naannoo kanattis wantoota jiru kun otoo nuu laallame yaada jedhu kaasuu barbaadeeti. Hooggantoonni magaalichaa daawwannaa kana irratti argaman yaada kennaniin daawwannaa kanaan waan gaarii arguu himanii haalli hojichaa ulfaataa waan ta'eef rakkoo hojjettootni qaban ilaaluun furmaanni akka itti kennamuuf ga'ee isaanii akka bahatan himaniiru. Waan keessa jirus waan jirus inumaanuu ijaanis argamu xiqqoo mana murtii olaanaadha jechuudhaafillee wanti keessa jiru wanti namatti dhaga'amu jira. Haa ta'uti ammoo qaamni guyyaa har'a sagantaa kanarratti arguudhaan daawwachuudhaan wanti ilaalaa jiru kan egereedhaaf ammoo akkamitti hojjetamuu qaba kan jedhame kan yoo irratti xiyyeeffatame gaariidha. Mana hojii kanarratti amantaa uummanni horannaan murtii asitti kennamu irratti dhugaadha. Murtiin asitti kennamu tokko dallansiisuu hin danda'a. Garuu maajoriitii haqxa asitti murtaa'aa yoo deeme haqxi lafa qabachaa yoo deeme kaayyoon qabsoo uummata keenya uummanni keenya kan qabsaa'eef haqaa fi waan biraatiin miti jechuudha. Haqa argachuudhaaf. Haqa kanasitti lafa buusuu dandeenyaan waa'een ijaarsa gamoo, waa'een teekinooloojii, waa'een maalii baay'ee rakkisaadha jedhee yaadu jechuudha. Inni guddaan uummaticha irraa amantaa argachuudha. Hojii hojjennu saniifis ofiifis amanamaa ta'uun baay'ee murteessaadha waan ta'eef gamoo jedhames inni ijaarraa uummatatu ijaaraa. Kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee manni murtii idilee teeknooloojii fayyadamee rakkoo hiikuuf hojiin hojjechaa jiru waan guddaa ta'uu kaasanii mana murtii aadaan wal qabatee sirni safuu fi duudhaa Oromoo calaqqisaa jiru sadarkaa gaariirra jiraachuu himaniiru. Rakkoo mana jireenyaa fi tajaajila geejjibaa hojjettootaaf furuufis galtee godhachuun kan irratti mari'atan ta'uu himuun kallattii fuula duraas ka'aniiru. Doowwii irra gaggeessineen sarkaan irra jirtan dhugaatti abdii namaa kennu ta'uusaa sarkaa gabaasan kan beeknu olitti dubbiin baay'een jalqabbii gaggaarii hedduun akka jiru koomitmentii waa jijjiiruuf manneen murtii keenya irra dhufaa jiran jajjabeessaa ta'uusaa isa kanas sarkaa yaadarraa gara teeknooloojiidhaaf fala rakkoo hiikna yaada jedhu fudhatanii haala kanaan deemuu isaanii waajjira irra darbee hanga abbaa dhimmaa iddoo jirurraa murtii kennuuf mallattoon jalqabame. Faayilota oliyyannoo haalli waliigala keessoo isaa olaaltan waan nama abdachiisuuf waan haamilees namaa kennuuf yaanni waggoota muraasan dura eegalame amma gara bu'aatti ce'uuf qophiirra akka jiru waan argineef manneen murtii sarkaan jirtan hunda fi mana murtii olaanaa magaalichaa hoggansa isaanii koree isaanii abbootii murtii as keessa jiran ogeeyyii barreessitoota akka naa galateeffattan isin gaafadha jechuudha. Kana sirriitti ilaaluu qabnaa kan jedhuun qaba. Akka waliigalaatti waan gaariirra jirra, waan gaariirra jirtu irra caalaa garuu walitti siqnee mari'achaa qaawwa jiru sakatta'aa uummata keenyas agarsiisuu qabna.